Eenyu dubartii mooraa kana fiduun dhorkaadha. Bishaan hin qaban afamaadha. Dhibba lamaan sila du'a dhibba sadii nan qocoota. Anumaa kun danfisaa jiru dhuftee bara. Firoomsa kee sa'aatiin kuttee bar. Saame. Kee fatale hojii deemta. Sa'aan kuttee. Okay. Kee attu yalla. Tulee nan dhufaa. Kam jirti? Dhuftee? Kottu fatan. Taa'e. Tole. Kaasin. Anu dafeen kaane bar tuleetu mankee. Taa'e mee saan hojii dhageera. Hayyee taa'ee nyaaddu kaa nyaaddu mee dafi nyaaddu hin deemta. Nyaaddu. Nyaaddu gaamee tusta. Ani nin tura rakkoon qabu mana jira waan ta'eef ati dafi nyaaddu. Saan dhagee nan deemayyuu. Nyaaddu hin deemta. Yala nan deema nagaan olee. Deemi hayyee olmaa gaarii. Yala nagaatti. Maali jaarsa akkanaa uffata illee asuma darbee deemaa ofirraa baasee namni bakka hin kaawwatu. Sa'aatiin laaqanaatuu ga'e mataanis na dhukkuba keetiin mee buna danfachuu qaba malee. Buna danfifadha. Abbaan manaa kiyyaatti illee akka ni gala. Yeroo laaqanaa waan ta'eef buna dhidhiyeessee eeguun qabaa ga'inni dhufuttume. Aywa. Akkam. Injira man injira. Tole mucaa ergiga. Mana ni beekam jaan? Kanas tole ergi mucaa ergi. Ayye. Sen. Hai. Ayye. Akkam. Jirta. Nagaa. Si mucaan ni jirta. Akkam. Nagaa. Fayya. Jirti. Ayye. Nagaa kan. Eenyu sin jedhu maqaan kee? Maqaan kiyya Magarsaadha. Ayye. Bilbilee ture beekee fuula isaa. Ayye manni jira. Egaree gatiin. Gatiin doolaara 200. Doolaa 200 jettee? Ayyee doolaa 200. Hin guddatu.
Maal bare manne ifaan kafalt bishaan kafalt afamaadha. Maal goota kanaa? Illee afatanii qaba jechuudha. Okay. Siree qaba. Ayyani taat bas. Okay baka na agarsiisi gaafa. Mana si agarsiisu. Asumatti mooraadhuma kana keessaa miti? Ono asuma. Okay na agarsiisi. Ila kutaa macaalu sanii bara. Ayyee. Ayyee kai. Kuno timana garte, ciisicha qaba. Afamaadha. Kuno ifalle oo si sirriitti fubaati. Siifan jijjiira. Tole. Okay. Rakkoon qabuuti. Ayyee. Laal. Mee bagataa ilaalaa oolu. Siree siree ajaa'ibaati. Okay. Doa dhibba lama ittanii himti? Ayyee rakkoon qabuuti. Ayyee qulfii illee sin kayyan. Qulfillee siifan kenna. Qabdii dura kafale. Nin kafala ayyee rakkoon qabu. Ayyee qabdii hagam sinitti sii kennare? Qabdii doolaara 100 fide amma. Ayyee doolaara 100. Okay. Ayyee wala. Tole. Ayyee. Bas ninde biraa booda bakka qulfii illee natti kennitanii akkasitti booda. Tole waan raafillee himadhu tooyi siifan jijjiira. Ayyee. Ayyee kadhatama. Amma manni kana ajaa'ibaati himti. Doolaa 200 silaa kun bar doolaa 200 silaa doolaa 300. Doolaa 300 nan qocootu. Waa hunda ofirraa qaba. Aba kun dhufaniitu irruma ciisu malee waa takka. Hojiin hunda ajjeeste. Alhamdulillah. Kanas biddeena keessa hoo. Doolaa 200. Maali Ramona dura haate ka? Dhimmoitiif kayarra ganamaan namna bilbileetan hojii wayiitiif deemu. Maali nagumaan si bilbilan eessaas bilbilan bakka hojiiti moo? Iddoo hojiitti na bilbilanii. Hayyee mee ani kan hin jedhu mana kalee kireessite san kaa mucaan meetire. Jira bar. Mana keessa galee jiraami? Hin agarre kaa? Ni jira hin jira. Doolaara 200 kireesse. Hayyee maalidhaan bula inni jireenyi isaa akkami gaafattee maallaqa kana kaffalee jiraachuu ni danda'a? Naan jedhe egaa hojiin qaba naan jedhe. Akkas taana naa ta'uuti. Amma mee waan bitu haa natti agarsiisimee namuma akkamii akka ta'e mee kan mana keenya kana galuun hin laala. Tole na yaamamee anis hojii deemu kan to'an ta'eef. Hayyee yaamame. Ani maalumaan godha silaa akka kiyyaati manni kunumtu akka kireeffamuu hin fedhu. Garuu abbaan manaa kiyya dirqama mana kireessuu qabna eega jedhe mucaan kun dhiiroo doolaara 200 kaffalee jiraachuu ni danda'amu akkami kunuu yaaddoo natti ta'eeyyuudhaan. Meen ilaalla walumaa galattuu mee yaamee ta'u wallaa barsiisu mucaanis amala akkamii akka qabu ni ilaala. Yoo amala gaariirree qabaatee kaffaluu yoo baate homaa rakkoo hin qabu. Haa ta'u. Seni. Ayyee. Akkam jirtan? Akkam bulchee? Naguma akkam. Nagaa. Taa'e. Taa'e. Akkam jirtan? Nagaa. Maqaan keenya isaa natti hin teeffatu yuulan dagadhee. Maqaan kiyya Magarsaadha. Tole Magarsa haati manaa kootis tana manni mana keeti sa'a 24 qulfiin isaa akka jira. Yeroo feetetti seentee bahuu dandeessa akkasitti wal bara. Ayyee rakkoon qabuuti. Ayyee maqaan ishee eenyu jette? Kiyya obseedha obseen jedhama. Obseedha? Obseen jedhama. Garuu ani waan tokko siin jechuu barbaadu dubartii mooraa kana fiduun dhorkaadha. Akkasitti ati garuu hojii qabda? Nin qaba. Ayyee
Adama saan hojii nageeraati. Taphatha si asa. Ayyee. Ana akkam nagaa kootu meeshaa barbaade. Ayyee. Nagaa seeni. Ayyee. Taa'e. Akkamisi? Nagaa galata rabbi. Barko baan gateessu jedheetu malee. Kootu shaayii dhugisin jedhe. Anillee hojii deemuuf beektaa. Dhugaa? Hojii deemuuf kaa'ee. Firoomsaan eessa jira? Firoomsaan hojii deeme. Hojii deeme? Fudhadhu mee dhugi. Dhugi shaayii dhugi. Dhugi gaatis. Ani ammuma dhugee bar. Dhugi gamaan qofa dhugaaree. Reefuma bar ciree nyaadhee shaayii dhugee sumaaf jedheetiin ammaan tana dhaabe. Firoomsaan sa'a meeqa deebi'e? Natti haasofte firoomsaan hin dhufa sa'a booda gala. Akkasii? Akkasii sa'a booda gala. Ayyee. Anis illee amma hojii deemaa sa'a kana hojii deema. Amma deemu fire? Amma hojii deema. Yaa ta'u bareeda. Dhugi shaayii dhugi. Dhugaan jira. Garuu akka miree bar waliin barre sirriitti sitti naasofne ganama abbaan manaa kiyyallee mana jira. Kanumaaf sitti naasofne. Bari anis illee ganama naanni deemu sana anis hojii maafi ariifadhee deeme akkas. Hayyaa ta'u mee ol jedhi dhugi maalati? Ol jedhi dhugin jedhe shaayii ol jedhi. Akkami ati sila jaalallee qabda moo fuutee moo hin fuune moo akkami mee? Ani moo? Ani jaalallee illee hin qabuuti hin fuune illee. Mucumtaan akkana bareeddu kun jaalallee irra hin qabdu haga amma. Ani moo? Mucayyoo maalitti? Jaarsa dhabdi maal waa'ee jaalalaa maal keessa seentee haasofti godhu? Ani moo? Maali yaadan kuttee bar? Laa yaadan hin kunne bar. Hayya? Asuman jira anis bakka amma hin deemu. Qo'isuutuma dhugi shaayillee ani kan hin jedhu akkamitti jaalallee irra hin qabu jetta silaa qabachuudhaaf ijaanneere. Laa. Shaayitti si dabalu? Lakki nagaa. Si ga'e? Nagaa. Hayya erga shaayi si ga'e? Haasa'e atumtu ajaa'iba qabda mucaan bareedaan kun jaalallee irra hin qabanne jette? Haasa'e maali kan mukaa irra oduun asirra taa'u barbaadam